يا ورا أمتا ديرا درا ورين درسما راخافني غافا عن اللين أكا أما الرئيسين التاسو خننجر إسان اللين غافا أكا سنجر جرين وجه citaasan keessatti achii wajjiin barachaa turre taayipii hoggaara fuuhaan keessan ifitti hiine achi keessa rafaadhaa wajjiin turre seemiin fa'a. Dura machaara dhufu. Kun amma gaafa hagam takka dura? Gaafa sani umriin ti amma 17 mattaawaqa abbaa kiyya naa baase. Footoo sana Kaliil irratti aanaa daaroo labuu ganda duwwaa tokkoo keessatti maqaayii tana dhaynee daabboo bitatu ni qaanfanna. Dubbii umriidhaa san Sheekh Muhammad Abbaas itti ciniinnataniituma himan jarri shanan hafe ni use umriin teessan meeqa? warra diin barsiisu hawaasa fi dukkana irraa لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. محمد زاهد يا محمد سيكون كاملا سيبا أمامهم سيبا مالا سيبا أمامهم أمامهم نور الدين أمامهم يا والله يجرون آمين يا أبو أما أنا ولا جنة ما جنات العفسين ولمعيات ربي دين إسلام سنين نونغاي سناني سناني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليان خينيا كم جرتن نجيك أمنا الحمد لله قويا أرانتنا شيكوتي هدو ولكاتيني سجنتا لهيسوف ولك أبمنيت جرة أداما جرة منا بابا يجو نموني دلله نمني جها مالي في أرى منا خيسانتي ولك أبمي سجنتان تون برباتش ثم سي مالي خايون زيارة إسانيه مالي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوتوتا خينيا داوتوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بقى ربي أيانا عيد الأضحى إسنجه هجانيس بقى نجيان حجي تيسن تمرتني ورا نجيان قربي يادي بو ربي إسنها تاسو جيجادا قا عيد الرجرة أرأت أمرمي أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام جي النبي صلى الله عليه وسلم قيان عرفات في قيان نحري قيان قلسان في قيان عيدا جيشودا أيام التشريق كوني عيدتين ينوتي أكا أمة إسلامات تيجي النبي صلى الله عليه وسلم قيان سان أرات أمر جيشودا سببان إتي ولد نفو خينيا سببا عيدا سببي فتشودان نمني يرو إيدا خنا وليادتا وليف بالبلا والدبسا وللي زيارة إيدتنا سبباتا سفتشوداني وبوليان كينيا ورا أمتا ديرا درا ورين درسما راخافني غافا عن اللين أكا أما الرئيسين التاسو خننجر إسان اللين غافا أكا سنجر جرين وججر خوني مي بودرتيو فوتو غافا سني تيا بربادا جرا يوم التي سنجر سيسا غدا سني غرين نما فان نخيسا منمني لما نما غافا سني نتيغا نراتيك على جنو ورخون ورقافة سوجي براني
sababatanaan namoota waliin baranne kana silaa bifa hanganarrallee bal'aatiin namoota muraasa tokko hanga waliif fiduun danda'amu hanga telefoona isaa qabnu waliif finnee guyyaa tokko iida ayyaamu tashriiq irraa boodaa kana yoo waliin xumurre hoo jechuurraahi yaanni kun yaada yeroo dheeraa jiru arra rabbiin hojiitti hiikee akkitti niyyatame immoo bifa xiqqoo kanarra bal'aatiin niyyatame haa ta'u akka hanganaan eegalame rabbi biraayi haalli kun dabre jechuudha. Sababaa kanarra dhaabbachuudhaan obboleeyyan keenya kana isaan Ahmad Shaakir jedhamanii aanaa Xuulloo magaalaa Dabbasooti irraa dhufan isaan Sheekh Ustaaz Nuuraddiin Abdullah isaanis magaalaa Ciroo irraa dhufanii obboleessa keenya Sheekh Ahmad Haaji jennaani isaan warraa hunoo gaalamaa fi abboomsaa asii kana dhalate amma miila kana karaa Bookhirraa aanaa Bookhirraa isaan nu dhufanii ani dhintuudha jechuu Tayfe achirraa dhufanii ani gaa Adaamaa jira naa fi Suheybi Adaamaa jira innillee dirra waa dhufe obboleessi keenya Sheekh Muhammad Abbaas caancorraa dhufan maal jedhani Gololcha jechuu aanaa Gololcha magaalaa caancorraa dhufanii obboleessi keenya Mustafa Ahmad ganda isaanii qaariyaa galaa turre khalawaa isaa jechuun khalawaan nuti gaaleetti qaariyaa galaa ture gaafa gaaleetti jirru khalawaa abbaasaati ani immoo haddoo waa sorraa qaariyaa qaba miskiina waliin achi guddannee inni immoo inninis aanaa Xuulloo Araddaa Gammachiis Araddaa ganda xaaxiitii anuti itti barataa turre gaafan ani umriin tiyyaa mataa diidamii wahi biran dabrin jechuudha gadaan suni obboleessi keenya Sinaan Sheekh Ibrahim Khaliil aanaa Daaroo Labuu magaalaa Burraa isaatii dhufe inni namni silaarran wajji sharrakuu qabu sagantaa teenya jiru kanuuf hin milkaawin Sheekh Ahmad Najjaash Usmaan magaalaa Laangee jiran gaafa san Sheekh keenya turan Sheekh Kamaal Haaji Abdussabuur Habaale jiruu fi obboleessa keenya Aalima Muhammad Hussein silaa jarri kuni nu waliin ta'uudha ture jechuudha. Hundaanuu rabbiin nu milkeessee irraa namoota kanaan walitti dhufnee waan amata meeqa duraa waliin haasawaa turre wal agarre sababaa walitti dhufuu keenyaa sababaa ayyaana iidatiin ono footoon tiyyeelee dhufte jirti fidime I'm sorry amma jarri kunuun beeku footoo tanaa ani amma gaafan dura machaaraa dhufu kun amma gaafa hagam takka dura gaafa sani umriin tiyya amma 17 mattaawaqa abbaan kiyya naa baase footoo sana mattaawaqa san irraan buqqisee mattaawaqa san hordoftoonni illee ilaaluu danda'e mattaawaqa irraa buqqisee guddise ani gaafa dura machaaraa dhufe ani kana gaafa jara kana wajji walitti dhufne inni faan silaa arra footoo qabaate daa'ima fakkaatti footoo isaa laakiin arra gaafa kana ila sillaaseen kufee moo ni jira dargii dhiyoo tanaa moo okay gaafa dargiiti jechuudha saba'aan diidha yoo ta'e gaafni kuni gaafa dura boortee tana dhufne biyya mattaawaqa footoo qabdan jedhanii footoon tuni magaalaa machaaraan nuu kaasanii galamsu geessanii dhiqanii torbaaniin namaa kennan footoo tana magaalaa machaaraa ka'ee gaafa sanii mattaawaqa keessan irraa bara 70 takkaa moo akkasiin naa kenna mattaawaqa sana gaafa nuti dura cirratti walitti dhufne sun tooruma sanii bara 70 takka gaafa sana 70 takka an kana duuba madii galee namni amiin dullacha ijoolleen halaaluu gajeellotti dhugatti footoo tuni tamattawaqaa turte mattawaqaa san silaa annama wayillee bachiisuumi mattawaqaan kun yoo narratti argame dargii namni nama cinqaa beeytaame na cinqan je'eetiin footoo irraa buqqifadhee mattawaqaa darbe beekatuma oduma akka uf beeku
سلامة طوغا سنلي الرئيس نمغرس دور فوتو سنتيكو قدفني فوتو غوني غافا جرى خنا ولد دفرسان أنكنا جيجو الله فيك قرا شيخ محمد عباس الدبرة أمتى ميك أدورا والبرتن توري قباب بستني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أني عمرين كيا أمتا جاتمي أفر أكرنتا دالون كيا قدنا أرسيبها أنا قولولشا غندا داروچه جاما بكينا نتلالده تيسو نمتاو أنا قولولشا مقالا جانچو غندا دواتو كوكي سنجرا أمس بروم سكيا كورا سقل ترباتمي لما في باتي لما موسدي هررجي لتا غافسن هررجين تكما بوما في لتا انقبدو هررجي مجانيني قدين هررجي جانيني أما مو هررجي لتا تاتي تانا كيست جروتا خنان غافسن إيادة بلوغة شيخ نور الدين فان بابا زكار رجلني شرتني نتلوفه شيامين فايوسن أستاذ شيامين تجريد قراني رياض اللي إن أجفتني غوفري أما جولم ما إساني كان أجر سيسان كان أنقافسن إجاني نرتي أرجع إساني في تاجو تكو ورقولتي تاجو إنه كتي أما ياددو غافسن كودا سجل تربات ميلا ما في سدي إدو أجرتي سببي قراتي ولتلفني شيخ خليل الرد أنا دارو لبو غند دواتكو كيست غند قطري كدني جاني ورچيتي أجتي والبرّي سببين سجل ترباتمي لما يجو ترباتمي حيلا سلاسين جاتمي تربة خفي إن خفي أمتا أفر بودا يخاشن بودا أكسي شيني اسم وجتاتني شيكوني سدين خون وجته لان يرو دراتي في الرق أراتن أينو شيخ سنان الناخنا شيني اسم جهان كون الرتي وجك أراتن شيني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين شيني نتي أول دراتي الرت وجين قراني شيخ خليل شيخ إبراهيم خليل بورتيدا خنجامو أجتي شيامين فادان hanga tokkoon nama as keessa jiru kana hundaa'u achi wayii dhufnee halawaa Haaji Khaliil garaa yala wal kaayannee kiisha tayfiidhaa tolfanne tayfiin nama nyaata gaafa san citaadhaa fanna nuti citaa san keessatti achii wajjiin barachaa turre. Nuti gaafa san keessatti nuti yeroo duraa saniif akkuma tokko jirra. Mucaa tokko ijoollee takka jira isaanii wajjin shariika amma muummee jennaan maallaqa xiqqoo isatti warqaa qaqqaba nuti eeguu itti haajamnes isuma sanarraa fudhanna hawarraa dhufatuun irraa fudhanna sanumaan yeroo dabarsan nuti yoo san waan si ajaa'ibu akka dubraati. Maqaayii tana dhaqnee daabboo bitatu ni qaanfanna. Daabboo tana maqaayii dhaqnee bitannu. Nuti eeguu achi boortee san dhaqne yeroo deemnu machaadhaatti as deebina malee magaalaa hedduun baatu. Mustafa erga adda baatan booda tawxiida lafa qabachiisuuf bu'aa bayni isin qunnamte yoo jiraatte gabaabbistanii eega adda baatan booda yeroo duraa gizee qubattan. Gaafa qaraatii qaraasan keessatti namni tawxiida kana taaka jedhee uumaan uumamte akka waan nuyi kanaati san dura hin jirtu hanga sheekhaa gartee gaa sheekumaa fi nutullee afaan deematu akka ta'e jechuudha. Kanaaf mudannoon nu mudatte tanaa fi tana ta'een waan qabnu miti. Keessaa ammoo taniin hin irraanfanne gaaf tokko sheeyini akkuma gartee gaa beelta akkamitti taatee bakka jirru boortee irraa kaanee biyya gaaleetti jennu san biyya dhaloota hijaa jechuudha. Aniin kun beekta dhaloonni hiyyaa aanaa xuulloo araddaa gammachiisii achitti gallee sheeyni awwaanin biyya beekuuf mee deemiti darasaa tanaaf qaariyaa baasi jedhee ganda tokko wajjin dhayne
hoggaa kana akka tasaa gandaa mooluda gandaa qaburra dhayne jechuudha. Hoggaa dhaynu amma gaa gandi nuti immoo nis hin inkaarru yeroo san nis hin feenu taa'aatuma bulle jechuudha. Idaan gandi kuni nutiin taa'aa bulle kuni isaa malee isaan aarsee jira jechuudha. Kana gizee maal hojii shubbisinaaf nuti immoo isaanis hin inkaarre nis hin tuyne laakiin afaanuma haataa bulle jechuudha. Wayita kana shariina keenya tokko shooma xamaan gartee maali dhummuu godhaa san hojii jirra subiin geessee makaane salaata subiitiif lafaa kaane inni kan ka'e nu sagachiise hoggaa nu sagachiise qunuusa kana dhiise jechuudha. Subii salaata hoggaa kana habiirotiin amma gaa hojii bulle kun qunuusa kana irraanfatta immoo ni gartee gaa nin jiree dhiiftanii jennaan ani yeroo musaillee hedduu beeytaa gaa waaniin warra biyyaatis ta'eef lakkiin jeen namtichi kun irraanfate malee beekaan dhiifneen irraanfate yoo ka irraanfate taate hoo sujuudu sahwii maa dhiisee jennaan aboo ani irraanfannee jeen beekaatiin dhiise eeyyeen wayiiti hoggaa kana gaa maa irratti dhiifta amma gaa yoo gartee adillaa qabaatan taatan askaannaadhaan hin jiran jechuudha. Yoggaa kana walitti gabbuunee ani taanee garuu sheekota keessaa rabbi haa rahmatuu fi sheemozeyni jedhaniini haaji ahmad jedhaniini sheekoti hedduu jira. Yaa boo darasaan ammaan tanaatun waan darreen hiyyaatuun hin beeka moluda kanurraa gaffixaadhaa je'een tanaaf waan yeroo qabdanii miti horii dachaana. wanni jabaa yakbooda kanumaa osoo daate. Bar ada tahu tu aja. Waita kana muzayni dhabi jeen ma haji ama kun maal wa muli wajib ajeen ma kana harta ko baafnu male akamitti mudad janamiti waan qabdan askanaan unjan juga amma gaawti sabayta hanga qabnu ittigas chaxanine hoggaawti bayta ga adilla jenna heenya kan ittakhane boda ay anta joli san gaafadamiti isaadha sheekhan dhaqee gaafadha malee jema jaama kun jiru sheekhan dhaqee gaafadha malee antana ijoollee tanaatiin jecha isaan kana amanamiti amma garawanii deebi'aa fitaa jechuudhaan mudannoon awwalan haalaan nu qabde tana laa dubbii umriidhaa san Sheekh Muhammad Abbaas itti ciniinnataniituma himan jarri shanan hafe ni use umriin teessan meeqa 64 jedhan isaan umriin nama dandaa keenyaa kun maluma dhowudha malee haqiiqatti qabatamatti isaan beekuun ni mala ani immoo qabatamatti hin beeku ammoo gaafa abbaan kiyya mattawaqaa kanaa baase mattawaqaa irratti umrii tiyya 17 jee katabe sanumaan hin deemadhaan ani illee nama tormummat abbaa kana jira garaagarummaan haga sundaa nu jidduun jirtu tanaaf itti koflee horeefu ani illee naannoon jiru naannoo jaatamii afur maal maal naannoo kana inshallah hedduu bareedaa isinoo sheekota meeqa amma wallahi shee hamagaa amma antis akkasuma meeqa umrii yeroo kana cimbeeynu akka immoo dhageenyetti amma gara 62ti umriin tiyyaa hoggaadhaan gaafadhe jaarsa gaafa san beekuun gaafadhe bara 53tu dhalattee naan jedhani har'aan tana gaafa san amata ku cibaluu jedhan warra keenyarraa hoggaan dhaga'u anilleen karaa 64 kana ta'uun oolu natti bakka 64 tana namuu raddi deemmoo akkasittiin Muhammad Abbaas direje akkasittiin waan san quba qaba isinoo sheekota rakkoo isaa bashatti bara 58 dhalattee du'a abbaa keetirraa hin beekaa naan je'eeti natti hime umrii tiyya sanirraa lakkaawwattanii hangana jechuu beekuun ni danda'ame jechuudha. Jarri kun amma ijoollee naan jedhanii anammoo waan ijoollummaadhaan akkasii
عمر مامو سنتو ناهي عمري دي جدنا لون هي هذا دي أنا دوبا خنا بقى أما أستن نرد مور خنيا سقودا عادي مثلا أجا غاري مثلا أسمع مو أبان كي أشير هذا دي جاكا لا لاف دور ور إسانة تقرني قالتني أبان كي يلدن إسي ور إسانة تلا قالتنا آخرمه بلتي خلاشني دوء أبان خجا تنردين جيجو أكاسي تأمري دي جاك أنا فكرت إسن جهاتهم ما أولي ملي سني قدي متي تلمام خيا إيه ملي وان سني قدي نسكن قامنو ويجورا إمو درجة جمعة بالمشهود جدا إيه مالي بقى عمري إيه جزء البال إيه هابا جافا إيهابا جافا درجي يرون فكتو نسين دبر ستان يروتان حقيقتي نوتي غدا نوتي أما يروج الرساني نوتي تيجي فنان كينيا برنوتا وانتيف ركون غندا في سفرة خيستي مولتو نوتي دغام دو namni yoo akkanuma wanni taa'ee rakkoo beekuu danda'a. Rakkoon nuti immoo tarraan fardii qaraatiisa waan ta'eef rakkoon naannoo teenyatti argamtu sun hedduu haga sunta nutti dhagayamaan turre ammoo wanni nama hammeessu ta'a agarru ani odoo darasummallee hin ta'ine kuni yeroo nama gatanii galamsoo kana dhaynee yeroon sun yeroo moolidaa ture. Joollummaa akkuma horii bobbaafneen bannee galamsoo hadhaine sunee moolidaa gojaan kanuma akka ganda keenyaa kana kanam hundi nyaatee bulu kana seenee dhaynee ganama isaa hoggaa magaalarra gabbaane nama kana halkarra shananii achi fixanii magaalaa tanarra haa namni kun arguudhaaf karaa kanarra afanii katabbii diimtuu takka carqii adiirratti katabanii qomatanarra matta qomatanarra kaayan namticha akkana ciibsanii wanni hamaan namni umritti leen irraanfanne gaafasa wanni agarre argaa turre waan akkasii ture san booda immoo eegaa darasummaa tanagaa amma ka'ee seenne wanni darasummaa san ka'eetti gara boodaa kana nu mudate beheraawii jedhanii wanni takka turte beheraawiin tuni dargaggeessa biyyaa kana dirqiidhaan guuranii gama waraanaa oofan gaafa hullum nagara walitti orgin baar gaafa jaansan mangistu almaaraam kana nuti qaraatirraa galayaana joollota gandaa kana walii qabanii nu afaan fidan nutiin kun akka jirru musaafira joollee tan ammoo namni haadha fi abbaa fi firri booyaa wajji deema nuti tarreetti galayaa kana joollee san akkanuma nu bira dabarsanii nuti dabarre nu dabarsan nuti namni qaanu kaasuu hin jiru hedduu nu dhagayme akka nama tokkotti akkamitti odoo ilmoo haati jala boochu firri jala boo'u odoo jirtu nuti namni nu beeku tokko hin jirre bakka san akkamitti joollee san nu bira oofaa dabarsaa nuti hafnee suni waan hedduu nutti dhagayamaa turerraayi kana qofalleeme gara boodaa kana gaafa san miiqeta jirra galma jajuujanii Sheekh Hussein Omachoo bakka Sheekh Hussein Omachoo san joollotuma saahibban keenyaa masgiiduma barandaa guuran beheraawin tun hammaattee dubbiin amma darasaa fi jinniin jedhan kunis dhabamee namni argame hundi qabamee inumaa nama biyya inni irraa dhufe hin beeyne inumaa santu bakkaan ofirra kootan ofirraa cufuu waan jedhan kootan ofirraa cufuu waan jedhan kana namni itti baree darasoota kana masgiidumaa fi khalawaa fi bakka isaan barandaa masgiidaa galanii wali guuranii kuchisan saahibban keenya wanni yeroo san hamtuun nutti dhagayamaa turte sani ammoo darasoonni kuni isaan darasaan tun bakka irraa dhufte hin beekanii garii asii fudhanii baalee geessan garii gara jimmaa kan ol kochiisan ganduma isaanii geessan garii oofanii darasaa tabaaleetis baalee ogga geessan ganda isaanii geessan
ijoollee sun waa xiqquma miliixee hoggaa toora ramadaanaa kana fuudhanii shawwaal baanee nuti qaraatii dechaanu darasoonni nu dhufeetu nu wajji qaraatii deebi'e. Waraana keessaa baafatanii. Mooruma leenjirraa kaambuma leenjirraa baan biyya dhaqan ijoolleen tuni. Wanni gaafa sanii akka nama tokkotti karaa gartee siyaasaa sanii wajji wal qabatee wanni gaafa san nu mudataa ture hedduudha. Keessaa immoo wanni nu mul'atu waan akkasiiti jechuudha. Warra wajji barachaa turtanirraa namni du'e ni jira. Yeroo barannu sanitti boorti naannoo boortee kana wayite teenyu nama tokko karaa bordoddee kana Sheekh Adam jedhanii Sheekh Adam kun nu keessa nama guddaa ture inni kun nama eega nama guddaati qaraatii deeme kana nama aqlii qabu nama bilchaataa wayiiti. Maal jee gizee amma gannaa kana jimaanni rakkishanii beeytaami. Jimaan bar rakkisheen lafa tana guutee jedhani ani jimaa rakkishee kanallee hin darbuu jee. Imaabaa kana xarafa gudumete laaffisee asirra kaayaa jee. Ufumaaf bu'a jee. Nama gaafa sana akkasii bilchaate sheeyti jechuudha. Sheeyni kun aakhirame karaa miicataa kanatti ol odaa saaraa jedhan kana xumura isaa gara miicatatti lafti takka takkana karaa machaaratti fuula deebitu jirti. Ogachi ta'an machaara akkana agarti. Naannoo san gala sheetichi sun aakhirame nuti rifanne duuba. Akkuma dhufumaa duune takka ammoo isa kanatti aannee du'uu deemnu rifate namni kun roora'e olii gad hayyasanii abbaa daawwee rabbi rahmata isaa haa godhu. Hayyasanii abbaa daawwee kun maal nuun jee gaafa sanii nabiin akkijee sallallahu alaihi wasallam namni musiibaan itti buute musiibaa tiyya haa yaadatu. Musiibaa tiyya ta'u sababaa kiyyaan ummatatti buutetu irra guddoodha jee. Ani xabi'aa kiyya jee. Namni duunan jibbe jean. Namni duunan an irraa ka'e jeetu. Nuti ree umasanu beenu darasa adaba godhaanuun jee nu akkasi roora usan argee nu ada tasgabbeessaa ture. Kana qofallee mi mucaan tokko nu boortee jiru. Mucaan karaa warra dhummuugaa kana Mahmud moo maal jedhanii sababaa wahii takkatti harka namatti du'e duuba. Sababaa wahii takkatti harka namatti du'e hedduu yeroo nuti irraa rifanne irraa yeroon suni gaafa gaama boortee jirru sanii bakka birootti immoo darasoonni gachirraa deemnee Hussein Homachoo birallee turres namni tokko nurratti akhiramee janaazaa taaziyaa san wajjin galchineesa jajuu kanatti. Anaa miti kunnuuf wajjin galchine. Akkas waan akkasii nu mudachaatuma ture. Ani waan amma yaadadhu Sheekh Adam sanii fi mucaa warra dhummuugaa san harka namatti du'e san waan akkasii yaadadha. Silaa ajalli gaa waan nama jalaan hafu wanneen amma qalbinnaa dhufu gaafa boortee jirru. Sheekh Ahmad Haji dur gaafa darasummaa dargaggummaa san baabaan onneen isaanii oowwituu turte jaan amma boodaana xiqqoo akka dursanii miti jaan dhugaa haasofnu godhu. Maal seetan gaafsani sheemiin keenya kuni nama qallaa tokko si amalleen haphiidha. Haphii tokko garuu darasaa waliin dhaban darasaa waliin lolan. Lakki wannan baana roorroon sodaatanii. Hin sodaatan san hin deebi'an. Gaafsan akki godhan yeroo hedduu gaalittii sanittis aniin kun akka irra xiqqaati walumaan jirra if dura na oofan. Oggoon ani itti seene aniin kaasafan. Oggoon an kaase isaan dhufanii akka nama guddaa tokkotti addanu qaban nama kana. Waan guddoo tokko ta'anii. Amma waan jedhamu wagguu dubbiin jabduun tokko dhufte jalqabumaa itti nu oofan ifiif seena. Hin deebi'irraan sodaatan. Hin sodaatan ifiif dabran. Akkas wajji turre
كمحمد قافيت أمورا تنبودا في تأني يرون بلا ألفاتون سندبر ستن يرو تمتري تيادة تنرانفن كنا سجل ترباتمي أفر قدري كدان دارو لبو قافا قراتي تينو بلت همتون أكا قافسا نمودة تيتكا نمودة أني غندق آريا يوغل لي قبائر راوان إسان بتاني قلنين تيني إيقني داباني قلمو أرغتني قلني يا ربي قار إساني اللي نولي نستر يجا قبائر راوان فيدن نو بالشيساني نتكنني يعني غنم أركاتي نو كنني قلقلا قاربي رزقنا كقلو نو خطا يجا كتران كده سقل ترباتمي أفور كقدري كدان غند آنا دارو لبو قدنا ررقيتي حالا مالي بكسم مدنة بودر درسان بكسنت قوم ميدمتي شين اللي ركتني بي اللي مبوهي جمعان قوم نورتي ميدم مرة ملساني بكتوك تعالى لمو في جاني قداني آنا تقولو قال لي أجتي أمتا لما موكنا ترى بي دارو لبو تنالي نيكس بودا ربين رحمتا قد إيفيج أما يدرك هون دار كابلس ترتيب الديبي سيفي نغاتي آناني وانا أكبارك كده سقل ترباتا ميسادي أفر شن وان نمني أجتي مدد تكرم تقولين وان دري مملي أبار دري من كذا مالي هكذا نقرر بارس دبين تيجي تراتوني وان قرتي والإيافة وانجان نمني الدفقاتي والبربادو أكقبو خيساو نمني در ولين hojjetee waliin qara'ee nu qofalleemi qaraatii nuti akka darasummaa qofalleemi yuunivarsiitii adda addaa namoota wajji baratee waliin gadaa durirraa nu durallee waliin baratee gaafa nuti amma barannu kanas waliin baratee ammallee waliin barataa jiruutu jira. Namoonni kuni guyyuma tokkicha dachii san irratti walitti dhufe san qofa osoo hin taane namni wal barbaaduu akka qabu. Firummaan tuni wajji jireenyi kuni adduma bahiinsa yeroo san adda bahan san irratti muramuu akka hin qabne namoonni waan kana aadaa godhatee wal barbaaduu akka qabu. Wanni keenya kaarraa kun. Amma gadaa kana namni bakka fedhellee yoo jiraate xarafa Itoophiyaa kanaa mi duniimatanirraa bakka fedhe yoo jiraate wajji jiraachuu danda'a. Wal ergellee wajji haasa'uu danda'a. Gurubbii takka afooshaa takka garee wahii takka tolfatee galgaluu akka amma nuti eenyusan zaatumaa wal bira hin jirre malee walillee laalaa haasa'uu danda'a. Yaadallee wal dabarfachuu danda'a. Akka nuti amma ara walitti dhufne kun gurubbii takka uumnee garee wahii takka namni kuni wal arguu danda'a. Namni wal muruu akka dhiisu namni eega takka rabbi fidee wal nama barsiisee wajji jiraate waan san achuma dhiisee biraa galurraa wali hidhamiinsi jiraatee hawaasummallee diinifillee diinagdeefillee wama hundaafuu odeeffannoo wal dabarfachuufillee wal gargaaruufilleedhaaf haalli kuni mijaawaa waan ta'eef nuti gadaa dabre dheeraa keessatti haala amma har'a irratti wal qunnamne kanarratti wal qunnamuu hin dandeenye haalli kuree akkatti hin ta'u bilaashumatti hin ta'u bakki itti wal qunnaman jiraatu qabaa akkaataan irratti wal qunnaman illee jiraachuu qaba sun hundillee mijaa'uu dhabuufillee namoota hedduu silaa wajji wal qunnamuu qabnu ka afooshaa taanee obboleeyyan taanee wajji jiraachuu dandeenyu wajjin oduu wajjin jiraatiin yeroo hedduu dabarse guyyaa har'aa kana darasoonni nu fakkaatullee saahibban keenya hedduun amma warri nuti silaa har'a wajji wal arguu qabnu ka wal hin arginillee umrii isaa hanga hafeef keessatti namni wal barbaadu wal iyyaafatu waan jedhan. Abaluun tokko eessa bu'e har'a gadaan gadaa akka keenyaa sanii miti. Namni telefoona walii bilbiluu danda'a. Meeshaalee ammayyaa adda adda irratti miidiyaa adda adda irratti namni karaan itti waliin qunnaman laafaa waan ta'eef nuti wanni har'a asitti bu'uura goone kuni namni akka wal barbaadu wal iyyaafatu nama hedduu wal jaalatu hanga nuti amma wal jaalannu kanarra wal jaalatu ka guyyuma adda bahee saniin adda muramee jira odoo wal qunnamuun nuu mijaa'u jechuudha. Kanaafuu akkuma walirra wayyaatiin wal barbaannu haa wal iyyaafannu jechuudha of keessaa qabaa.
agana joo barbaade Koolabne isinis obboleeyyan keenya waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa. Dhumarratti immoo waan na ajaa'ibe isin ganda garaagaraa irraa dhuftan hundi kutaa yookaan godina tokkorraa miti. Amata dheeraa kana amata 42-43 tokkummaan wajji jiraachaa walii yaafachaa deemuun waan ajaa'ibaati. Duba isin amma amata dila kana wajji jirtanii immoo hawaasarraa hawaasa guutuu osoo hin ta'in murna muraasa hawaasa maqaa balleessuu jira warra kun ganda akkanaatii dhufe kun ganda akkanaatii dhufe jee gandaan islaamummaan osoo jirtuu gandaan wal qoodee biyya nama wal nyaatee tarkaanfii walirra fudhachaa jiru. Kanaan maal jettan isin? Nuti dhugatti jiruu darasummaa san keessatti waan gosa jedhan waan ganda jedhan dhageenyitu hin beenu. Obboleeyyummaa islaamummaa barnoon hatta sabboonummallee yeroo gadaa sanitti waqa taate namni saba leellusillee hin jiru yoo waan akkasii sirra beekameenuu ittuu gaafatamtaa gadaa san. Saniifuu wanni sun ruuxiin gartee naannootii miti haa taatanummaan saballeen humaa takkallee lafa tanarra hin jiranii achirra dhaabbannee wanni nuti amma itti namni wal qoqqoodu wanni namni itti wal qoodu takkallee nu jidduun jirtu ture ilaa guyyaa irraa kana ga'utti waan namni aadaa ummata keenyaa wajjillee hin deemne waan ummata keenya illee hin fakkaanne namni immoo ijoolluma teenya tahee nu wajjin jirre tuutti takkataa jiruun siidhaa biyya baqaa taate ilmaan keenya gariin baqate baqaa olii gad deemu tana keessatti waa hedduu mudate hammeenyallee argee rakkinallee argee haala fokkatallee argee haalli gara jabeenyatii fi haalli hamaan sun immoo itti faaneessee irra hedduun ijoollee teenya ta'amma miidhamaa jirtu harka nama alagarratti osoo hin ta'in harkuma ijoollee teenya irra miidhamaa jirti. Warri amma nama baqachiisu kun tahriiba godhu kun warri kun eega Somaalee tanarraa wal hidhe ilaa Suudi Arabiyaatti jala kanaan wal hidheetu. Ijoolleen amma Yamanii qawwee guurattee ijoollee ufii tumtee maallaqa irraa guurtu tun ijoolluma teenya. Ijoollee teenya. Dallaalli ijoollee gurguratu kun ijoolluma teenya. Ijoolleen tun hoggaa deemte yeroo garii maal eegaltee kutaa waan jan eegalte. Balaan tuni asirraa biqilti. Kutaa waan jan eegaltee ijoolleen tun gandummaadhaan walii tumsuu gandummaan walitti duuluu xiqqoo wanni kun mul'ataa ilaa amma hunoo miila nuti walitti haasofnu kana namaatu wal tumaa jira namaatu yoo fedhe wal ajjeesaa jira amma miila kana waan santu jira jechuudha. Amma nuti ga'anii miidiyaa kana dura taa'ee amma waan isaan akka isaan haasawan sanillee haasawuun fedhu akka isaan itti gandaan wal qoodan sanillee amma asirra dubbatu akka nama waan san dhaadheessuu fakkaata. Ammoo kutuma biyya teenyaa tanaan kuni warra baluutiyyee kutaan takkachi baatee kutaa takka duulti. Namtichi kun humaa guban qabu. Nagaan re'ee isaatiisu jira. Yoo gaala isaati yoo ooyiruu isaa dalagu jira. Bakka sanitti bakka godhan dalagu jira. Kanuma dhufee qabamoo arga. Maali ati kutaa akkanaati jaamee kama tumamuuf arga. Waan tokko keessa jiru namtichi kun. Seera namattillee seera rabbittillee seeruma abbaa fedhettillee walaa taziru waaziratun wizra ukhra. Dilii nama tokkorraa namni tokkoon gaafatamu. Seera duniyaan arra jallattuun tun tumatteettillee seera dogoggora nama tokkorraa namni tokkoon gaafatamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijaan jaahiliyyaadha miila kiyya jala janguyyaa arafaasan hajjatul wadaa san hoggaa dhaammatan. Hijaan dur jaahiliyyummaan hijaa namni walirraa kafalatu anaatu miilan irra dhaabbatee aduu har'aa sana booda hijaadhaan namni ajjeefamuun gosa maqaa gosa takkaatiin ati gosa baluuti gosa teessan tanaa gaaf tokko nama keenya akkana godhe jechuudha. Faman qutila lahu qatiilun fahuwa bikhayri nadharayn. Namni duraatu filmaata lama qaba. Yoo namtichi nama isaa ajjeese seeraan isaa du'u yoo ammoo gumaa fudhatu. Kanaa ala maqaa gosaatiin maqaa gandaatiin walit duuluu gaafa sana 1446 dura awwaalamte san
dhukkeeraa dhadhawee sheexaanni kaasee ijoollee teenya harka kaayee namni keenya wal miidhaa jira. Alallee ta'ee keessalleen haalli kun haala bareedaa haala fokkataa ilma namarraan tolle waan ta'eef namni waan kana lafa kaayee gadaa namni duniyaan guutunuu kaayoo wayii kaayattee walit dhiyaataa jirtu namni wajji dhalate ootaa fi dhaloonni sabni tokko wal qoodee akka diinatti wal lakkaa'ee rahmata tokko maletti waan san namni bineensaratti illee dalagu wal miidhaa jiraachuun kun haala fokkataa aadaa ummata illee ta'in safuu namaa cabsee kabajaa balleesse waan ta'eef asuma teenyetu namni haala kanarraa akka of qusatu